Jalala keetisa Mungu kan boqonnaa argate. Amma uumaan taate. Sagalee kee waraabessa yaamu kanaan amma dhiiga kan kee yoo maran ati dhiigi kee Oromoodha. Warra mataa fardaa qabatee argaan jirtu abbo kunoo. Yaa garaa kee intala yaasaa giddiin gargar baase. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoowwan nama bashannansiisan nama kolfisiisan qabadhee dhufee jira. Akkasumas viidiyoon barnoota irraa argannus ni jira. Andu'aalam Gosaa sirba baay'ee namatti tolu. Haga xumuraatitti na wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin namoonni haga ammaatitti maatii chaanaalii kanaa hin ta'in sabiskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Isiniif salphaadhaan baay'ee na fayyada. Laayikii godhaa, sheer godhaa, yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu komentii jalatti na barreessaa gara viidiyootitti. Keetuma gootummalleen keetuma kasii kennees rabbuma sittin qixxaattu homaa sittin qixxaattu homaa gurri abbaa duubaa jecha laallee malee bonaa fi faarulee siilaanuu hin malee dhugumaan dubbadhu. Kaabiraameen jedhe. Asii baree kan biraa hin baruu maal taate jalala keetisa Mungu kan boqonnaa argate. Amma uumaan taate. Nu ga'e dhiisi. Kan itti aanu kanas ilaalame. Mukkee waa bira dhaabbatu tarree midhaan gosayyuu muguddaa garra ashiitaa waaddii faandishaa muira soora lubbuutii leellisa qalbii koosuma waartu badhaasa rabbii bareeni uuma faaya addunyaa dhihanaa qalbii ifa jireenyaa. Jaman. Angkan garaa koo rabbiin an dhoowwatu namummaa koo isheen jaalattu anda beetii halaala baqatu shaggee gaarii hojiinsi habaatu. Angkan garaa koo rabbiin an dhoowwatu namummaa koo isheen jaalattu. Jaman nuga. Akkana dorgomaa tokkotti iddoon kun iddoo dorgommiiti. Iddoo namni ogummaa qabu ogummaa isaa. Dhugaa isaati iddoon kun iddoo namni dandeettii qabu namni ogummaa qabu tokko dorgomee itti injifatee yookiin dandeettii isaa agarsiisee mul'isee iddoo guddaa gahuu danda'u malee iddoo namni kamiyyuu dhufee itti taphatu yookiin itti qoosu miti muyaa kan kee malee hin tacamaallaqin jedha. Ajama dhiyaatitti ja. Haala baay'ee ijjitammoo. Yaa'u maali taas teessee mandara gadi rabbai. Maa jeeqammoo. Sirba tokkoon tala Maammadeera meeshaa'u. Sirba baasuudhaamoo. Mucaan tokko dheengadda sagalee kiyya dhagayeeti. Sagaleen kee tasfaa qabaa. Bookaalii tala Maammadiinaan jedhe. Kanaaf jabbilee gurgurte gaa. Jedhimee jedhe sin dhaggeeffate. Sirriitti reen ittiin qophoofne galu. Jedhimee nan dhagaade. Qachaa malee yaadate. Sagalee kee waraabessa yaamu kanaan sirban baasa jetta. Kosi achi deemee hojii hojjedhu. Bare shaa'u. Dasba. Sirumattuu gaabii si uwwisiisaa banime. Tu gaabii moo? Gaabii natti anatti moo? Yaafure. Moyaa kee malee hin tacamaallaqe laasitti. Sagalee waraabessaa waamu kanaan sagaleen kan kee sirbaaf hin ta'u waan ta'eef waan biraa osoo yaaltee baay'ee namatti tola. Maaliif yoo jettani namoonni tokko dandeettii isaaniitiin ala waan biraa keessa seenanii namoonni akkanatti balleessan hedduutu jira. Kanaafuu dandeettii keenya adda baafannee waan dandeenyu dandeettii keenya irratti hundoofnee osoo hojjannee baay'ee namatti tola. Obboleetti. Waan inni siin jedhu qofa godhi. Akka hin dinneen maaloo. Tole jedhi waan akka hin dinneen. Kana miti lakkoofsa saabatas. Elma gangi. Caatu.
baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Maaluma irraan ga'uuf ta'a, maaluma godhuuf ta'a jedhee eegaa ture jechuudha. Anis kun hundi garuu lakkoofsuma bilbilaa irraa fudhachuu fi. Siigaleen ammaa sun naan gal isa kamtu siin gal lafti naannofti. Lafti naannofti inuma naannofti ati akkamti si galuu dida naannofti inuma naannofti. Chamee lafti naannaa jirti chamee lafti akkamti asii kime. Banana jirti argite. Kun barsiisuu miti akkanatti barsiisuun sirrii miti kun barsiisuu osoo hin ta'in balleessuudha. Viidiyoon itti aanu beekaa haa dhageeffannu jedha. Amma dhiiga kan kee yoo maran ati dhiigi kee Oromoodha. Maal jechuudha dhiigi Oromoo jechuun? Oromooni akkatti yaadanidha. Oromooni aadaadha, seenaadha, afaani, argaa dhageettiidha. Oromooni gadaadhaan bula malee gosaan miti. Gosa jechaan dhiigaan miti. Dhiigaan waliin lakkaan. Warri akka faamiliitti wal lakkaa'uun jira. Garuu dhiigi faranjii amma tokko kan Jarmaniitiif kan Ingilizii tokko. Jarmanii maaltu Jarmanii taasise afaan inni dubbatudha miti. Ingilizii maaltu Ingilizii taasise afaan inni dubbatudha miti. Suwiidinii maaltu Suwiidishii taasise afaan inni dubbatudha miti. Oromoo kan Oromoo taasisu afaan inni dubbatu aadaa inni ittiin bulu safuu isaati sammuu isaati. Oromummaan akkatti yaadanidha malee dhiiga namaa miti. Dhugaan jirtu kanuma nama tokko dhiiga isaatiin qaama isaa dhiiga isaa qorannee ati saba kana jennee murteessuun hin danda'amu waan hin yaadamne. Nama tokko ati saba kana jennee murteessuudhaaf aadaa inni ittiin bulu safuu isaa afaan inni dubbatu afaan inni haasa'u irratti hundoofneeti ati saba kana jennee murteessuu dandeenya. Oromona eenyudha manni kiraa hin jira? Hin jiru. Jira bareedduu ko jira. Malee sabe. Maaliin abamu maal taate jira bareedduu. Malee sabe. Ofaatti jaarrattee qabdaare. Hin jiru moo? Jira. Attan bareeddi mashee. Qophaa kee galta miti jira. Lekka abbaa manaa kooti. Abbaa manaa? Harmi jiraare manni kiraa. Hin jiru. Saluma yoo hin jiru siin jettee manni kiraa. Hin jiru. Jira naan jennee itamma. Hin jiru amma hin dhoomin hin jiru. Hin jiru nagaa gurra kee deema mala fana. Balkon hinjiru nagaa gurrishe dizila hinjiru tinjara nagaa gurrishe hinjiru dharoon jecha wale gurri kee dhageenye agaabu isii qofatti murteessi ta'atis hinjiru dhageettu fuudhuu barbaada moo manatti kireessuu barbaadeeti. Dari betul nanti. Nanti udah sini bayar. Wanya? Main ni? Wanya gari dah kasih wanya. Ini rumah kau najes. Sudah main ni? Ben. Bisa wanya? Mana kau tu? Sorry. Apa engkau? Ya dah. Main ni? Akhirnya main teh boleh lah. Tapi mana arsin? Arsin diri mana arsin? Diri mana arsin? Orang bahasa ni saya tak tahu. Arsin karo. Haadha manaatii fi abbaa manaa gidduu hin seeniin yoo gidduu seente akkanatti salphattee baata. Isaan yeroo san walitti deebi'uu walitti aaranis yeroo san deebi'anii araaraman waan ta'eef ati dhumni kan kee akkanatti salphattee baata waan ta'eef haadha manaatii fi abbaa manaa gidduu seenu haadhiifnu. Warra mataa fardaa qabateeru argaan jirtu abbaa kunoo. Hello. Kunoo abboon argaan jirtu ma dubartii lamaa wali kijibaa wali boombisaa deemaa lamaan kunoo ila biraan baheera. Warra mataa fardaa qabateeru argaan jirtu abbaa kunoo. Ara silkina sara malta te silkina jiga tikonni akkasitti hullu kan akka adeena dhaaramu. Social media kan irratti jechuudha yeroo dhiyoo as keessattuu TikTok irratti namoonni tokko viidiyoon isaanii akka ilaalamuuf yookiin akka namoonni hedduu viidiyoo isaanii ilaalaniif viidiyoo namoota hedduu ajaa'ibsiisu namoota hedduu rifachiisu hojjetaa jiru. Seenaa biraa keessa seenanii jiru. Naya daba harko jakemi gurbana ya damale nargumi koya shunge me chim gona koya shunge me chim gona ya waya ke dalaya zaidin tattarare ya gara ke dalaya zagiddin gargar base koya shunge me chim gona
koya shunge me chim gona koya shung me chim gona. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanneenitti akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Viidiyoo kana irraa barattaniittan isin bashannansiiseera jedhee yaada. Mee isinis koomentii jalatti naa barreessaa. Yaada kamiyyuu haa ta'uuti yaada qabdan koomentii jala naa kaa'uu hin irraanfatinaa. Namoonni haga maatiitti ilaaltanii maatii chaanaalii kanaa hin ta'in jechuudha. Sabskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Isiniif salphaadhaan baay'ee na fayyadaa. Laayikii godhaa, sheer godhaa. Ana wajjin viidiyootti aanuun wal agarra. Hangasitti turtii gaarii.